Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu baga jiraatanii egaa har'a fi keessa yeroo baay'ee keessaan na gaafataa jirtan amman beekun isiniif deebisa jechuudha. Haga beekan mana eegan akkuma jedhanii hagan beekurraa waan hin beeku isin barsiisa jechuudha. Namoonni baay'ee waan baay'ee na gaafataa turtanii innis akkamitti istuudiyoo minaamini garaa keessa of galchina bakka feene akkamitti of dhaabnaa jettee na gaafatan jechuudha. Waan hin biizii ta'eefan immoo yeroo isin na gaafatanitti isiniif deebisuuf hin qaqqabne jechuudha. Amma wanni isin barbaachisu istuudiyoo garaa keessa seenuudhaaf carqii bifa magariisa jechuudha. Warri carqii hin qabne immoo aappii kana gadi buufattu jechuudha. Aappii kana warri carqii hin qabne aappii kana buufattu. Aappiin fayyadu ammas immoo kaay maasterii jennaan jira. Kaay maasteriin immoo isa kana jechuudha. Kaay maasteriin isa kana. Inni kun warri kaay maasterii hin qabne immoo inni kun hin ta'a jechuudha. Kaay maasterii dhiiftanii immoo yoo isa kana buufataniitti fayyadamtan inni kun hin ta'a jechuudha istuudiyoo keessa galchuu. Haa ta'u fakkeenyaaf ammaa fi eessa jara kana lamaan buufattu jechuudha. Ammaa pilaastoora keessa seentaniitiyyuu inshoot jettanii barreessu jechuudha. Jalqaba irratti insa jalattu inshoot kunoo tokko faaratti naa ba'eera isa kana wanni godhattu jechuudha. Dhufeera ammas immoo kaat jechuudha namoo kaat isa tokko faaratti ba'e kana kaat jettanii sajjaltu jechuudha. Akkuma isinitti himee ture kunoo dhufee mataa irratti naa ba'eera jechuudha. Akkuma beekamu dhufee naa ba'eera jechuudha kunoo asirraan dhaattanii keessa galtu jechuudha. Amma garanumaan eessa seennaa giriin iskiriinii barbaanna jechuudha. Wanni bifa magariisa dhannee buufanna jechuudha kiroomii keessa. Kiroomii jawwaalli kamuu ni qaba jechuudha. Jawwaalli kamuu kiroomiin buusuus hin barbaachisu. Kiroomiin kunoo isa kana keessa seenna jechuudha. Isa kana keessa seenna. Yeroo akka itti keessa seennee jennee giriin iskiriinii jennee yoo jenne kunoo dhufee nuu bayeera jechuudha. Dhufee nuu bayeera jechuudha kunoo tokko fakkaatti giriin iskiriin maallu barbaachisaa jira. Carqii waan moqqoo buufachuun barbaachisaa jechuudha. Kunoo asirratti dhufee nuu bayeera irra rukunna jechuudha gadi irratti cuqaafnaa. Yeroo akkasitti gadi cuqaafnee jennee kunoo nuu baasee jechuudha. Keessaa filanna mana suuraa galleetiyyuu keessaa barbaadanna. Mana suuraa galleetu keessaa barbaadan jechuudha. Suuraan kunooti isa kana suuraa viidiyoo osoo hin taane suuraa ta'a gadi barbaadan jechuudha. Keessa rukunnee akkasitti hundas akka nuuf fidutti sanbooda akkanatti keessaa kan nuuf ta'e gadi barbaadan jechuudha. Magariisa fakkeenyaaf kanuma tokkuma keessaa laallee buufannu. Fakkeenyaaf kana buufannu akkasitti harkaan gadi qabna jechuudha. Buufachuudhaaf harkuma harkaatti gadi qabdu sana booda daawulood imeeji kan jedhu sana rukuttu. Isa kana rukuttu jechuudha. Isa kana gadi buufattu akkas godhattu kalas amma gadi buusaara jechuudha. Kalas buuseera. Amma viidiyoo waraabbattu jechuudha. Viidiyoo si waraabbattanu wanni ta'uu qaba. Mormi eeshismu mudhiin keessanii ol guutuu mul'achuu qaba. Yeroo waraabbattanu jawwaala xiqqoo ofirraa buttanii sirriitti mul'attanii jismii keessan guutu. Jismii keessan guutu yeroo hin jedhu dhaabadhaa isiniin jedhaan jiru. Teessaniituma mudhii keessanii akka inni jawwaala keessachi nanni harki keessan eeggattanii waraabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf an viidiyoo waraabeera isinuma waraabe malee viidiyoo itti haajumee miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma eessa seennaa wanta kana keessa seenna jechuudha. Wantatti amma isinitti agarsiisa kana sii buufattan amma keessa seennaa jechuudha. Kaapkaatii sana keessa ni seenna jechuudha. Amma isii kana keessa seenna jechuudha. Keessa seennaa yeroo isii keessa seennee jenne keessa seennaa akkasitti keessa seenna jechuudha. Yeroo keessa seennee akkasitti nuu fidaa ida'uu kana rukutanna jechuudha. Akkasitti ida'uu kana rukunnaa. Yeroo ida'uu kana gadi rukunnee suuraa ammaa barbaanna jechuudha. Suuraa amma giriin iskiriinii keessaa qabnu amma isa buufanne amma rukunna jechuudha. Yeroo rukunnee jennee akkasitti nuu fidaa hin dheeressine amma viidiyoo keenya waraabne dheeressine jechuudha. Harkaan akkanatti walirraa bunnee dheeressine jechuudha. Yeroo dheeressine jennee akkasitti nuu fideera mi fakkeenyaaf amma bakki rukunnu isinitti agarsiisa. Viidiyoo ammaa fiduudhaaf kunoo kana rukunne jechuudha. Itti xiyyeerra jiru sana ilaalaa jechuudha. Isinitti mul'ata yaada. Viidiyoo ammaa fidachuudha qaartuchi. Akkasitti dhaatu saniin booda ida'uu isinii fidaa. Ida'uu kana rukuttu jechuudha. Kunoo kana rukuttu. Akkasitti rukuttu amma immoo viidiyoo gara viidiyoo jedhu dabartineetiyyuu
Viidiyoo gaanitini gabaabsee waraabe malee an viidiyoo in haajomee osoo hin taane isinitti agarsiisudha kunuutti jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa sekondii 7 waraabe isinitti agarsiisudha ituma waraabe malee viidiyoo haajomee miti jechuudha. Amma akkasitti waraabnee jirra. Viidiyoo kan amma giriin iskiriinitti jallisuudhaaf amma fakkeenyaaf ilaala viidiyoo kana dhimmi calluma ilaala. Amma akka waan wanni keessa jirtu kooraadha jechuudha. Amma ilaala dhimmiidhaati in soba jechuudha. Amma gaa kana viidiyoon gabaabaadha waan ta'eef sinumatti agarsiisuu fi akkasitti yeroo akkasitti gooneetiyyuu viidiyoo akka harkaa rukunnee eessaan irraa murraa isa kanaan irraa murra jechuudha. Eessaanii isinitti agarsiisa. Kunoo riimoof ka jedhu kanaan riimoof ka jedhu kanaan irraa murra jechuudha. Isinitti mul'ata yaada xiyyatti qabeen jira kunoo. Riimoof ka jedhu kanaan irraa murra jechuudha. Ni sabartanii ilaaltu jechuudha zimmeettanii. Zimmi jettee ilaaltu amma lakkaa jira jechuudha. Laazima lakkaa fixuu qaba viidiyoon keessan qulqullinaan gadi bu'uu yoo barbaadanii lakkaa fixuu qaba jechuudha kana. Kana lakkaa fixu jechuudha kunoo lakkaa jira lakkaa fixu fakkeenyaaf amma 100 ga'utti. Haala shabakaa keessaniitiin deemaa in eegna jechuudha aga lakkaa inuu fixutti ni eegna. Kanarraa murra gaa ziyaadaa ta'e waan ta'eef asitti irraa murra kana amma viidiyootiin waan ta'eedhaaf. Amma viidiyootiin irraa murra jechuudha kana nun fayyadu waan ta'eef asitti. Kana gaa amma buusee fixeera jechuudha. Kiyya buusee fixeera amma eessa xunnaa mataa kanarraan gadi buufanna jechuudha. Isa mataa kanarraan gadi buufna jawwaara keenyatti gadi buufna ammas laazima akkas ta'uu qaba jechuudha. Ammas in deema gadi buusaa jechuudha. Ammas gadi buusaa jira ni eegna. Okay, amma nu buuseera jechuudha. Amma nu buuseera amma immoo warreen dhiifama istuudiyoos bakka isin buufattan isin agarsiisni istuudiyoo kiloomii amma keessaa buufanne jechuudha. Inni istuudiyoo bootaa barbaannu istuudiyoo barbaanne keessa of galchinu immoo asii dhannee buufanne jechuudha. Dhanneetuma achi buufanne jechuudha. Amma erga dhannee booda erga dhannee istuudiyoo jennee barreessine jechuudha. Istuudiyoo jedhee barreessaan jira kunoo dhufee naa baheera. Istudio new s jenna amma laazima akkas jechuu qabna. Istudio new s kunoo dhufee baheera jechuudha. New s ka jedhu sanatti dhaana jechuudha. New s oduu aara ka jedhu sanatti dhaana jechuudha. Kunoo sadaffaarratti dhufee nu baheera akkanuma itti sajjaltu jechuudha. Akkasitti dhaana saniin booda istuudiyoo guuree nuuf fida jechuudha. Ammas gaa footoo ka jedhu kanatti dhaana. Istuudiyoo barbaanne keessaa fudhanne jechuudha. Kan barbaanne keessaa filanneetiyyuu irra kaa'anne jechuudha. Fakkeenyaaf an kan hin barbaadu isa kanan barbaada jechuudha. Harkaan kanuma gadi qabee akkan sila isinitti agarsiisatti gadi buufattu jechuudha. Akkas gootu akka itti gadi buuftu jechuudha. Amma gadi bu'aara fixeera jechuudha. Amma gaa inshootii keessa seenne jechuudha. Akka kaayii maasteriitti fayyada jechuudha. Inni kuni isa kanatti keessa seenne isa kana keessa seenne jechuudha. Yeroo isa keessa seenne yeroo seenne viidiyoo silaati akkasitti rukunnaa mallattoo ida'uu kana rukunna jechuudha. Ida'uu kana keessan dura kana jadiinni waan asirraa waan qabneef ida'uu kana isinii fida ida'uu kanatti rukuttu jechuudha. Ida'uu kanatti rukuttanii san booda istuudiyoo fidattanii keessa dhaatu jechuudha. Istuudiyoo fidattanii akkasitti dhaatanii amma fakkeenyaaf istuudiyoon duwwaa akkas gootanii akkas gadi rukuttanii akkas ol keessaa yaaftu jechuudha. Daqiiqaa barbaadan amma viidiyoo daqiiqaa keessanii jechuudha. Akkasitti amma fakkeenyaaf egaa akkas jedha waa tokko hin jiru jechuudha. Ammoo eessa dhannaa kunoo kana rukunna jechuudha. Isa kana pip kan jedhu kana rukunna jechuudha. Isa yeroo rukunne viidiyoo keenya galchaa gara viidiyootti rukutannee viidiyoo keenya ammaa fudhannee dhufne akkasitti viidiyoo gaafa fakkeenyaaf viidiyoo amma nuu fidee dhufe fudhannee dhufne jechuudha. Viidiyoo sila kutanne wanni itti jijjiiran akkasitti itti bunnee amma gaa viidiyoo kanarraa murra kunoo kanaan akkas goone irraa yeroo murree amma gaa irra bunne jechuudha. Akkasitti achi bunnaa achi bunneetu egaa akkasitti ilaalla jechuudha. Amma akkasitti bootaa tirfiidha wanta irraa kunnaa amma gaa laala asaba
Okay. Amma moo isaan immoo kunna mommoqoo sana moo isaan biraa balleessina isaan biraa balleessina isin agarsiisa na waliin tura jechuudha. Kuno kan argaa jirtun si alaa kuno mallattoo kana charmoo kan jedhu kan argaa jirtun si mallattoon xiyyatti qabee jiru sana xiyyatti qabeen jira isa kana rukuttu jechuudha gidee tokko akka itti rukuttanii bakka harki wanni sun irra jiru sana rukuttu jechuudha bakkuma wanni suuraan irra jiru sun kun oola isuma rukuttu jechuudha suurichuma harkaan xotto jechuudha yeroo inni bakka kaatti ni fidi yeroo akkatti ni fidi harkuma akkas goota jechuudha suurichi akkas gootanii san booda bootaa hafte kana kunoo isii kana wal buttu jechuudha xiqqoo isii kana wal buttu jechuudha xiqqoo isii akka inni qulqullaatutti amma qulqullaa jiranatti fakkaata akkasitti butannaa yoo feene guddifna akka feene goona jechuudha amma okay amma laalla fakkeenyaaf amma bakka amma waan fooqarra jiruuf siyaara gurbaan okay amma gaalala okay waan miidiyaa fakkeessu immoo yoo barbaaddanii miidiyaa waan fakkeessu immoo oolumaan laala jechuudha dhaqeensi ni fida jechuudha keessa seenne ida'uu kan rukunne jechuudha mallattoo ida'uu kan rukunneetu ida'uu kan rukunne jechuudha mallattoo miidiyaa fudhachuudha miidiyaa gadi buufattu bakka feetanii gadi buufattu waan ta'eef bakka feetanii gadi buufattu gaa miidiyaa barbaaddan miidiyaa bakka feetanii gadi buufattu akkas gootanii akka fakkeenyaaf suuricha jala galchuu yoon barbaade akkas godheetan akkas godheerraa akkasitti gabaabsee yeroo akkasitti gabaabsee jedhe akkasitti rakka argutee suuraa duddubbee galchuun barbaade duddubbee suuraa galuun barbaade akkasitti harkaa wanni goone suuraa irra keessatti deebine jechuudha amma laalaa fakkeenyaaf video kan gabaabaa jechuudha video kenya gabaabaadha gaa video amma copy gooneeti wanni goona okay akkasittiyyuu wanni godhatanii sirreeffattuu jechuudha hubattanii jennaan kun laafa daqiiqaana dheeratuyyuu malee wanni ammana laafu hin jiru jechuudha kaayi maasteriin immoo wanni akkasii kaayi maasterii keessatti hojjetama kaayi maasteriin kunoo isa kana kaayi maasteriin isa kana inni immoo waa baay'ee sin gaafata jechuudha akkuma wanniiti jechuudha isa kanatti irra laafa akka kiyyatti isa kanatu na laafa jechuudha kana ilaaltanii sirriitti akka kana gootu jechuudha bakka feetan of geessuu dandeessu jechuudha galatooma Facebook kiyya follow na godha YouTube kiyya subscribe na godha linkii mataarra jira YouTube kiyya subscribe na godha jechuudha